Ashamaa hordoftoota keenyaa Hangalaanaa Balaa odeessaalee ispoortii muraasa isinitti himuuf stuudiyootti argameen jira. Jaallattoota kubbaa miilaaf guyyaan har'aa fi boruu guyyaa itti bohaaranidha. Morkiin Shaampiyoons Liigii Awurooppaa deebi'ee jira. Odeessa ramaddii nusa xumuraa morkii FA Kaappis waan muraasan isinitti himaa. Inumaayyuu isarraan jalqaba guyyaa har'aa ramaddiin FA Kaap nusa xumuraa ifa godhamee jira. Odeessi ramaddii kun deeggartoota Arsenaaliif oduu gaarii ta'ee mul'atee jira. Arsenaal shaampiyoonshiippii keessatti sadarkaa 8ffaarra kan jiru Saawuzaamtan waliin ramadamee jira. Akkuma kanaa Chelsiif oduu gaariidha. Gareen ramaddii kana keessatti garee dadhabaadha jedhamu Port Vale waliin ramadamee jira. Manchester Cityin Liverpool waliin, West Ham United ammoo Leeds waliin ramadamanii jiru. Manchester Cityf Liverpool walitti dhufuun ammas Arsenaaliif oduu gaarii ta'ee mul'achuu danda'a. Sababni isaas Arsenaal bara kana waan caawwan afuriif morkachaa jira. Ramaddiin isaa kun salphaadha. Gareeleen ramaddii kana keessatti jajjaboodha jedhaman lama immoo walitti dhufuun isaanii ammas advaanteejii ta'ee mul'achuu danda'a. Kanaaf deeggartoota Arsenaaliif Chelsiif ramaddiin kun gaarii ta'ee mul'ateera. Gama kaaniin morkiin Shaampiyoons Liigii Awurooppaa taphni mo'anii darbuu kibxataa fi roobii ni gaggeeffama. Kibxata taphootni 4, roobii ammoo akkasuma taphootni 4 magaalota Awurooppaa adda addaa keessatti ni gaggeeffamu. Taphni mo'anii darbuun ni jalqaba. Kibxata sa'aatii 2:45 irratti Liverpooliif Gaalataa Saree walitti fida. Morkiin kun dirree Turk irratti gaggeeffama. Kana dura gareeleen lamaan torbanoota dura morkii mo'anii darbuu otoo hin seeniin tapha ramaddii irratti walitti dhufanii turanii. Tapha kana Gaalataa Saree dirree isaa irratti 1-0 injifatee ture. Leenjisaan Liverpool Arne Slot morkiin dirree isaaniitti godhamu hammam jabaa akka ta'e miidiyaaleetti himee jira. Deeggartootni Gaalataa Saree dirree guutanii yeroo taphattootni Liverpool kubbaa qabatan wacni dhageessisan rifaasisaa akka ta'e kan jeequ akka ta'e ammoo muuxannoo tapha sanarraa qabataniin amma qabxii gaarii fooyya'aa fudhachuudhaaf akka imalan beeksisanii jiru. Gaalataa Saree dirree isaa irratti morkattoota Pirimeer Liigii wajjiniin riikardiin qabu gaariidha. Dirree isaatti taphoota walitti aanan 9 morkattoota Awurooppaa wajjiniin godhe keessaa tokko qofa injifatamuu danda'e, isa kaan injifatee jira. Liverpool waliinis riikardii qabu gaafa laallu dirree isaatti olaantummaa guddaa qaba. Morkiin kun Liverpoolitti cimuu danda'a, garuu haaloo bahuudhaaf kan imalan ta'a. Akkasuma sa'aatii 5 irraa eegalee taphootni jajjaboon gaggeeffaman jiru. Newcastle United dirree isaa St James Parkitti Baarseloonaa keessummeessa. Newcastle morkattoota Laaligaa Speen waliin morkii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti yeroo walitti dhufu yeroo 6ffaatii fi kan injifachuu danda'e garuu yeroo tokko qofadha. Baarseloonaa wajjin yeroo walitti aanu 3 walitti dhufanii beekan keessa Newcastle yeroo tokko qofa injifatee, sunis bara 1997. Kana achi injifannoo gara caalu kan qabu Baarseloonaadha. Morkiin kunis hawwataa ta'a jedhamee eegama. Deeggartootni, taphattootni fi leenjisaan Newcastle United ramaddiin kun ifa godhamuu dursanii gareen kamiyyuu yoo nutti dhufee ofitti amanamummaa qabnanii injifanna yaada jedhu kennaa turanii sa'aatii 5 irraa eegalee morkiin jabaan kun kan mul'atu ta'a. Akkasuma Atleetico Madrid dirree isaatti morkataa Pirimeer Liigii Tottenham Hotspur keessummeessaa. Tottenham Pirimeer Liigii keessatti qabxii gadaanaa qabaachaa jira. Ga'umsi isaa wal fakkaataan jiru. Morkiin kun Atleetico Madriditti salphachuu mala jedhamee eegama. Akkuma kana sa'aatii 5tti Bayern Munich Atalantaa waliin morkata. Taphoota dilbata gaggeeffaman keessaa immoo ka jalqabaa waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiif tilmaama olaanaa ka argate Arsenaal dirree isaa malee gara Liverkusen imalee morkii taasisuudha. Liverkusen Arsenaal waliin yeroo hedduu walitti dhufee habaatuyyuu malee dirree morkii Awurooppaa irratti keessumaa immoo morkii dirree isaatti taasisu irratti riikardii gaarii qaba. Arsenaal gahumsa bara kana agarsiisaa jiru irraa akka ka'e tilmaama injifachuu haa qabaatuyyuu malee morkataan isaa Liverkusen dirree isaatti salphaatti dhiisuu danda'a tilmaamni jedhu in jira. Sa'aatii 5 irraa eegalee morkiiwwan godhaman keessaa ka jalqabaa ka itti aanu PSG fi Chelsea walitti fida. PSG fi Chelsea ji'oota dura morkii kilaboota addunyaa irratti walitti dhufanii turanii shaampiyoonaan bara darbee PSG'n
osoo hin eegamiin Chelsiidhaan mo'atamee waancaa kilaboota addunyaa dhabee jira. Morkii Champions League Awurooppaa irratti kilabootni lamaan kun kan walitti dhufanii beekan marsaa 16 irratti jechuudha. Bara 2015-16tti ture. Dhaqaa galaan PSG'n Chelsea injifatee beeka. Kanaaf ammas PSG'n haaloo bahuudhaaf akkasumas riikardii morkii Champions League irratti qabu itti fufsiisuudhaaf hiree argata jechuudha. Akkasuma guyyaa roobii morkiin dhumaa fi jabaan kan eegamu kan gaggeeffamu Manchester City fi shaampiyoonaa yeroo 15 Real Madrid gidduutti morkiin isaanii kun Champions League Awurooppaa irratti yeroo walitti dhufan kun isa 15ffaadhaa. Yeroo 5 wal injifataniiru, yeroo 5 immoo qixxee ba'aniiru. Garee lamaan kun ji'oota yookaan torbanoota dura immoo tapha ramaddii irratti Real Madriditti malee Manchester Cityn 1-0 injifatee beeka. Gareeleen lamaan yeroo bara dorgommii walitti aanu 5tti yeroo walitti dhufuu isaaniitiin seenaa Champions League keessatti seenaa haaraa galmeessaniiru bara kana jechuudha. Morkiin isaanii yeroo hundumaa hawwataadha. Tapha kana roobii galgala sa'aatii 5 irraa jalqabee gaggeeffama. Real Madridtu haaloo tapha ramaddii sana ba'amoo Manchester Citytu injifata. Taphoota gaggeeffaman kana laalchisee tilmaama keessan nuungaa waraabula.